Ega, eenyuun eegaan jira. Inni ani eegaa ture sun si'i moo kan biraadha? Yoo si'i inni ta'e nutti himin eegganna ammas waa'ee isaa darbineetu lallabna. Yoo si'i ta'e immoo maaliif hin dhuftu? Ani waa'ee kee lallabaan ture. Ani siif jedhee mana hidhaa keessa jira. Ati garuu kan ati hojjechaa jirtu waan biraati. Hojiin ati hojjechaa jirtu waan biraadha. Ani garuu siif jedhee hidhamee mana hidhaa keessa jira. Eenyuun eegganna? Inni nani sabatti lallabaa ture sun si'moo kan biraadha erge. Hallelujaa. Ani ganama kana waa tokkoon sitti hima. Inni ati eeggachaa jirtu sirriidha isoodha. Siin galle. Inni ati eegaa jirtu. Inni ati namarraa adda baate. Inni ati sababa isaa barroofsamte isuma dha'ee. Ganama kana gudunfaa kee hiikuudhaaf Waaqayyo waaqarraa dhufeera. Hallelujaa. Gaafa manaa baate ganama wanti Waaqayyo siin jedhee manaa baateefi otoo karaarra deemtu wanti si mudate bilaas wanti har'a dabarsaa jirtu wanti har'a jiraachaa jirtu wanti si fakkaachuu didee bitaa sittiin galii sittiin bitaa ce'in obsii dhaabadhu Waaqayyoon eegi Waaqayyo ganama kana siif dhufeera. Hallelujaa. Mee iyyata garaa keenyaan eebfanna fuula Waaqayyootti ganama kana ijji keenyi foonii adaraa walirraa hafu ija hafuuraa keenyaa banannee tumee Waaqayyoo waammanna. Hundumtiyyuu jaboonni isaa kana walirraa buusu. Kadhachaa turtanii baay'ee isaa sirriidha. Mee iyyata garaa keenya garaa faarfannaa Waaqayyootti dhiyeeffanna. Abbaa maacha hundumaa abbaa keessi jireenya koo kuni amma yoomiitti gaddaa sagalee koo dhagahii iyya koof deebii ta'ii maaluree anaaf ka'ii naaf ka'ii abbaa jedhee Abbaa maacha hundumaa abbaa keessi jireenya koo kuni amma yoomiitti gaddaa sagalee koo dhagahii abbaa koo iyya koof deebii ta'ii maaluree anaaf ka'ii naaf ka'ii maaluree anaaf ka'ii naaf ka'ii yoomuu na baaste manaa kakuu gurguddaa dubbattee karaarraas otoo adeemu nagattee maaliif caalchittee na gubaa aduun biyya ormaa namni jaatu qilleensisaa dhokfadhee isan sitti bu'ee yoo mana argadhaa deebisaa 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 warri yaafii qalbii mee fuula Waaqayyootti mee dhuunfaa jireenya kee fuula Waaqayyootti fidi Waaqayyo deebii qaba. Hallelujaa. Waaqayyo deebii qaba. Akkasumaan si bira darbu Waaqayyo gaaffii kee hundumaaf deebii qaba. Gaaffiin kee Waaqayyo gajjallaadha. Hallelujah. Yommuu na baaste manaa kakuu gurguddaa dubbattee karaarraas otoo adeemu nagattee maaliif caalchittee na gubaa aduun biyya ormaa namni
tuqilleensisaa dhokfadhee isa sitti bu'ee yoo mana argadhaa deebisaa dhokfadhee isa sitti bu'ee yoo mana argadhaa deebisaa 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 calleessini yeroon boo'ee sitti watwaadhu dubbii kee maali aanuu jajjabinaan argadhu utoo dhageessu akka nageenye maaliif taate ati calleessinaan garaan koo baay'ee sodaate garaan koo baay'ee sodaate garaan koo baay'ee sodaate abbaa garaan koo baay'ee sodaate garaan koo baay'ee sodaate waaqayyoon ilmaan saba isaa hin arga waaqayyoon teessoo isaarra sochoosuu kan danda'u yoo jiraate ilmaan saba isaa qofaan kanaafuu yaa buloota kumee ilmaan fuula waaqayyooti akka namaati ati si gooftaa maal taanaan jabaate garaan kee akka daa'imaa mootuu yommuu bobarraa borsii akka namaati ati si gooftaa maal taanaan jabaate garaan kee akka daa'imaa mootuu yommuu bobarraa borsii si gaaddisiisu waa'ee barbaacha dhabuun koo caalee wallaansa dhabuun koo si gaaddisiisu waa'ee koo baadhee barbaacha dhabuun koo caalee wallaansa dhabuun koo itti agarsiisi maaloo si duwwaatan dhiisanii caba yaada koo firatti yoo himattee fira biraa argachuudhaaf dandeessa
obboleessa biraaf argachuu dhabuu dandeessa. Bulchaa biyya biraaf argachuu dhabuu dandeessa. Inni falan dhabne, inni deebii qabu, inni furmaata qabu, ganama kana deebii qabatee walakkaa kana jira. Haleluuyaa. Yesuus as gidduu jiraachuun kee saba kanatti haa beekamu. Yesuus as gidduu deddeebi'aa jiraachuun kee saba kanatti haa beekamu. Keessummaa kabajaa keenyaa Yesuus si kabajna. Keessummaa ulfinaa keenyaa Yesuus ol si qabna. Amma garuu deebii keenya barbaachiseera. Gaaffii baay'ee baannee jirra. Dhibee baay'ee baannee jirra. Rakkoo baay'ee baannee jirra. Haleluuyaa. Dadhabee garaan koo si eege. Isuma dhugaa itti maame dadhabee garaan koo si eege. Dadhabee lammiin koo si eege. Dadhabee biyyi koo si eege. Hallelujah. Yaa marati kan sabu. Jireenyi namoota baay'ee suuqamaadha. Ulfaata ofirraa gulgullu. Walaksi qabna ofirraa gulgullu. Qaama namoota baay'ee wal'aana waan jirtuuf. Hallelujah. Dadhabee garaan koo si eege. Dadhabee garaan koo si eege. Dadhabee garaan koo si eege. Dadhabee biyyi koo si eege. Dadhabee lammiin koo si eege. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Si jajanna, si galateeffanna. Jireenya buleetti kana, jireenya buleessa kana argaa waan jirtuuf, suphaa waan jirtuuf, jireenya kuta kaasaa waan jirtuuf, gara ammallee afura keessa galaa garaa keessa, afura keessa galaa ulfina Waaqayyoo eegaa, ulfinni Waaqayyoo kan walakkaa kanatti hin bu'a. Ameen jedhama. Ulfinni Waaqayyoo walakkaa kanatti hin bu'a. Hallelujah. Saatne kaanya luta kizi. Saatne kaanya luta kizi. Ifewe sidase neji. Ifewe sidase neji. Yesus. Ifewe sidase neji. Sidase neji. Sagale kisa gadi kabaatiin yoo ofirratti waamame ulfina Waaqayyoo harka Waaqayyoo ofirratti waamame dhugaadha. Yoo amanteef harki Waaqayyoo ganama kana si tuqa. Yoo amanteef qulli Waaqayyoo qulli. Haleluuyaa. If I was dancing
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Hallelujah. May the case somebody shout the case and follow away. Maka Yesus keessa jira. Ameen jira. Ameen jira. Ma warri irratti walii galtan maqaa Yesus keessa humna guddaatu jira. Mee ammayyuu mee itti siqaafee gurgurtaa isa duraa caala iddoo amma turtan kana caala itti siqaame. Haalleluuyaa. Waaqayyo seenaa namoota baay'ee jechuudha. Waaqayyo seenaa namoota baay'ee geeddaraa jira ganama kana. Haalleluuyaa. You're not
Hallelujah. And you know what? Your communication should be with Jesus only. Jesus qofa wali tawqa. Innisi farfatan, innisi wajin odeessan, innisi wajin dubbatan malee isheen akkamitti farfachaa jirti? Inni akkamitti farfachaa jira miti moodichi. Hallelujah. Waaqayyo si argatee. Amen. Amen jira amen. Amen. Wal argattuun siin jedhe ganama kana. Amen. Waaqayyo ulfina isaatii waaqayyo wal akka kana deddeebi'aa jira. Amen. Amen jira. Amen. Ammallee barbaada waaqayyo akkatti itti sitti barbaada. Dhimma kee hojjechuu barbaada. Sumaaf hojjechuu jira. Waaqayyo dhimma kee hojjechuu barbaada jedhe. Itti agarsiisu dhimma kee deebisee. Hallelujah. Waaqayyo tu barbaada. Ulfina keenya keessa baare. Eeganaa kan daare baas. Hallelujah. Inne keessa mee. Inne keessa mee. Inshaan keessa. Sakala
sani jirani warina mormani jirani warina mormani jirani warina mormani jirani warina sani jirani Yesus awal amen amen jira amen akan ulfina ka bawala ka kana amen jira wa ke ulfina ka bani amen ulfina ni mo ulu ke na yetu me hundi no ke kisa ka zati mata ku ba ulfina sa ka Hallelujah. Amen jala. Ya bachdi unme rakachuni juru khana thirrate khana najala bade eki sunni khona kate masini khona kate rinju. Hundi kheni wakitte mafarpan. Hallelujah. Wa kana demne hundi kheni wakitte fasina tere. Maka Yesusin kana makana nasi episa. Dal timothy masate. Halat kesa jirtu fakkachu da budanda. Sitti fakkachu ni sudanda. Anmo amane wa fakko sinje.
maqaama Yesuusin haalli nagaan keessa jettee ati yaaddu kana maqaa miilla kee jalatti wal gahee. Ameen jedha. Isin nan dhaala wal reettan amma jalti keessan wal kaasa. Waaqayyo wal kaasa. Sagalee keessan baasaati immoo nan dhaala jedhame takka. Hallelujah. Abu akkasiin nu kennameera gaya. Ani nan dhaala dhugaadha kan keessan hin beeku. Hallelujah. Amma iyyuu sagalee keessan kaasaati nan dhaala jedhame. Maqaa Yesuusin dhaaltu mootummaa isaa ta'a. Waaqayyo isin eebbisu ta'a. Keessa walitti guddaa waaqayyoof ni asirratti nafu